Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya, sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgala amma eegala. Itoophiyaan ajandaa waraanaaf deeggarsa argachuudhaaf duula dippiloomaasiin irratti cimsitee jette Eertiraan kana irratti gabaasa qabna. Hiriira boba'aa tibbana magaalota Itoophiyaatti mul'ate maddi isaa maali? አቅርቦት ላይ ችግር የለም 3 ሚሊዮን ነው ስቶክ ያለው አዲስ አበባ ላይ dhiyeessirratti hanqinni hin jiru. Finfinneetti liitira miiliyoona 3 kuusaa boba'aa keessa jira. Rakkoon dhiyeessi hin jiru. Boba'aa gatiin isaa dabaluu fi jedhanii yaaduun jira. Dubartii jalqaba digirii 3ffaa Afaan Oromootiin eebbifaman. Dubartummaa koo qofaaf miti afaanumti Oromoo amma sadarkaa kanarra ga'ee akkasii ba'uun hedduu nama gammachiisaan illee baay'ee gammadee jira dhugaa. Odeeffannoo oolmaa addunyaa wajjiniin hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessaa amma xumuratti nu hordofaa. Hanqina boba'aa Itoophiyaa keessatti tibbana mudateen Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota biyyattii adda addaa keessatti konkolaattonni hiriira dhedheeraa guyyootaaf tureen mul'achaa jiru. Hiriirri boba'aa kun irra caalatti kan boba'aa naafxaa ta'uun immoo konkolaattota deddeebisa uummataa fi fe'iisaa dinagdee biyyaa sochoosan boba'aa argachuudhaaf guyyootaaf akka hiriiraniif dirqamsiiseera. Magaalota kaan keessatti hanqinni konkolaataa hawaasa deddeebisanii uumamuudhaan buufataalee konkolaataa keessatti imaltoonni hiriira dhedheeraadhaan hiriiraa jiran. Haamiin gatiin boba'aa dabaluu fi jedhu hawaasa keessattis bal'inaan odeeffamaa ture. Waa'illi komaatii olaanaa ka'umsa rakkoo kanaa Daayireektara olaanaa abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaa Dr. Dastaa'u Mokaanent gaafateera. አቅርቦት ላይ ችግር የለም አሁን ትናንት 3 ሚሊዮን ነው ስቶክ ያለው አዲስ አበባ ላይ dhiyeessirratti hanqinni hin jiru. Finfinneetti liitira miiliyoona 3 kuusaa boba'aa keessa jira. Rakkoon dhiyeessi hin jiru. Boba'aa gatiin isaa dabaluu fi jedhanii yaaduun jira. Paarlaamaa fi miidiyaa irratti dhimma kanaaf ministeerri keenya deebii kenneera. Miidiyaalee hawaasaa keenya irratti odeeffannoo dhimma kanaa wal qabatus ibsineera. Namoonni sababa kana amanuu hin barbaanneef naaf hin galle. ይህንን ማመን የማይፈልግ የህብረተሰብ ክፍል ለምን እንደሆነ አልገባኝም። ዶክተር ደስታው sababa rakkoo kanaaf ka'umsa ta'uu danda'a jedhanii ibsaniiru. አንዳንድ ማደያዎች ያው እንግዲህ ዋጋ ይጨምራል በሚል ስቶክ ላይ የተወሰነ ነገር በማስቀረት buufataalee kuusaa boba'aa muraasatti gatiin boba'aa ni dabala jedhanii boba'aa warri hambisan jiru. Dhimma kana nuti to'achaa jirra. Buufataaleen boba'aa kuusan humna guutuu qabaniin akka hojjetanis kakaasaa jirra. Magaalaa Finfinneetti garuu dhiyeessii boba'aa kan duraan dhiyeeffamaa ture parsantii 10 caala. Kanaan dura dhiyeessii beenzinaatu ture. Dhiyeessii beenzinii kan duraan irraa garuu hir'ateera. Gabaan isaa garuu tasgabbaa'aadha. Dhiyeessiin naafxaa immoo kan duraan dhiyeeffamu caalaa dabaleera. Hojiiwwan piroojeektii ijaarsaa rooba adoolessa dura xumuruuf naafxaan baay'inaan faayidaaf oola. Kan dhimma kanarraa fi dhiyeessirratti rakkoon homtuu hin jiru. Rakkoon dhiyeessiin jiru yeroo jennu garuu qaama hundumaaf dhiyaate jechuu miti. Boba'aan qabeenya gatiin isaa qaalii ta'edha. Dinagdee biyyattii sochoosuuf garuu boba'aa hanga ga'uutu dhiyaataa jira. Kan kanaan dura dhiyeeffamaa turerra fooyyedhaa jechuu kooti. Dhaabbilee boba'aa dhiyeessaa waliinis dhimmicha irrattis mari'achaa jirra. Isaan boba'aa dhiyeessaa jiraachuu dubbatu. Baatii adoolessaattis taanaan gatiin boba'aa dabalamuu hin jiru. Kanaan duras wanti himame akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa bultii 27 bara 2017 kaasee mootummaan gaazii adii fi gurraacha irratti deeggarsa bittaasaa irratti gochaa ture dhaabuu beeksifne. Amma deeggarsi bittaasaa irratti ture dhaabateera. Amma gatii sadarkaa addunyaatti ittiin gurguramuun gurguraa jirra. Gatiin gabaa addunyaatti ittiin gurgurru yoo hir'ate gatiin isaas ni hir'ataa jechuudha. Dhimmi daballii gatii boba'aaf ka'umsa ta'a jedhamee haasa'amu kan biraan taaksiidha. Taaksiin ammoo duraanis kaffalamaa ture. Ammas wanti haarofti hin jiru. Gama keenyaan wanti jiru kanadha. ታክስ ከዚህ በፊትም ይከፈላል የተለየ ነገር አይደለም በእኛ በኩል ያለው ነገር ይሄ ነው። Itoophiyaan ajandaa waraanaaf deeggarsa argachuudhaaf jecha duula dippiloomaasiin irratti cimsite jechuun Eertiraan Itoophiyaa himatte. Ibsi ministeera odeeffannoo Eertiraa Itoophiyaan guyyoota darban dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan addunyaa birootti xalayaa ergiteetti jedha. Galaanaa Balaay dabalee isinitti hima. Eertiraan mootummaan Itoophiyaa ajandaa waraanaa isaatiif deeggarsa argachuuf duula dippiloomaasii eegale cimseeraa jechuun himatte. Mootummaan Itoophiyaa guyyoota darban keessa xalayaawwan Eertiraa himatan gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan biyyootaatti ergeeraa jechuun balaaleffatte. Mootummaan Eertiraa himannaa kana Itoophiyaa irratti dhiyeessite kamisa kaleessaa waxabajjii 26 bara 2025 ibsa ministeerri beeksisaa biyyattii baaseeni. Ibsi mootummaa biyyattii Itoophiyaan walitti bu'iinsa sababaan haguuguu fi kakaasuuf alaabaa sobaa mirmirsaa jirti jechuun himata.
Ibsichi guyyoota darban muraasa keessatti mootummaan Itoophiyaa duula dippiloomasii Eertiraa irratti bane cimseetti fufeeraa jechuun himata. Xalayaan barraa'es Eertiraan irra deddeebiin dubbii barbaacha akkasumas sarbama birmadummaaf daangaa Itoophiyaatiin himachuudhaan akka ta'e ibsi kun beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa qabiyyee akkasii qabu hawaasa idil addunyaatiif barreessuu isaa laalchisee wanti ifatti ibsee hin jiru. BBC'n dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoorraa yaada argachuuf bilbilaa fi ergaa gabaabaa barreeffamaa ergullee ammatti deebiin arganne. Haa ta'u malee marsariitiin sabaa himaa mootummaatti dhiyeenya qabu Lu'aalaawii jedhamu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos mootummaa Eertiraa laalchisee hawaasa idil addunyaatiif xalayaa tamsaasuusaa gabaasee ture. Suuraan gabaasicha waliin walitti qabsiifame xalayichi torban darbe guyyaa Jimaataa jechuunis waxabajjii 20 bara 2025 akka barreeffame kan mul'isu yoo ta'u, ibsa Eertiraa irratti dubbii barbaacha irra deddeebii raawwachuu fi hima sarbama daangaaf walabummaa raawwachuu jedhu of keessatti hammateera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010tti Eertiraa fi Itoophiyaan waliigaltee waliin mallatteessuu hordofee jijjiiramoota gaarii dhufan kan yaadachiise xalayichi yeroo sanatti gamaas maraatiin deebiin argame jajjabeessaa akka ture ibseera. Haa ta'u malee waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii dadhabsiisuu akka carraatti fudhatee ka ture mootummaan Eertiraa waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamuu hordofee yeroodhaa gara yerootti ejjennoo dubbii barbaachaa qabaachuu eegalee jechuun himata. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa mootummaan Eertiraa agartuu TPLF waliin qindoominaa fi walta'iinsa uumuudhaan akkasumas humnoota hidhatan kaan waliin walta'uudhaan ganna dhufaatti haliillaa waraanaa cimaa raawwachuuf qophaa'eera jechuun akka himate gabaasicha keessatti hammatameera. Akka gabaasa kanaatti mootummaan hawaasa idil addunyaa gaanfa Afrikaatti nageenya akka mirkanaa'uuf walabummaaf birmadummaa daangaa Itoophiyaa akka kabajamuuf mootummaa Eertiraa irratti dhiibbaa akka taasisuuf waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Eertiraa gamasaan ibsa kaleessa baaseen xalayaa mootummaan Itoophiyaa barreesse dogongorsaa baratamaadha jechuun ibse. Duulli dippiloomasii kun hawaasa idil addunyaa dogoggorsuu fi kanaanis tarkaanfii waraanaa isaa kan yeroo dheeraaf uummata wal nyaachisaa ture irratti deeggarsa argachuu kakaayyeeffate jechuun himate. Ibsichi dhugaan jiru garuu paartiin amma Itoophiyaa bulchaa jiru badhaadhinni buufataalee doonii Eertiraa karaa seeraanis ta'e yoo barbaachisaa ta'e argame tarkaanfii waraanaa fudhachuuf waggoota lamaan darban ibsa itti gaafatamummaa hin qabnee fi doorsisa waraanaa keessa galaa jiraachuu isaatii jedha. Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa bituu irratti bobba'ee jira jechuunis himatee jira. Oduu gabaabaa sa'aatii kanaanis nitti hima. Naannoo Amaaraa godina lixaa Gondaritti aleellaa karoorfamen yoo xiqqaate konkolaachiftonni xaa'oo geejjibaa turan 16 ajjeefamuu fi konkolaachiftonni biroon lakkoofsa isaanii hin beekamne butamuu bulchiinsi naannichaa fi waldaan konkolaachiftootaa beeksan. Aleellaan kun wixata darbe waaree boodaa naannoo sa'aatii 11 fi walakkaatti hidhattoonni qimaantiin raawwatame jedhan namoonni yaada isaanii BBC'f kennan. Warri ajjeefaman konkolaachiftootaa fi imaltoota biroos ta'uu himamee jira. Konkolaachiftonni Jibuutii irraa xaa'oo fe'anii turan qaamolee nageenyaatiin dabaalamanis akka turan himameera. Aangawoonni Itoophiyaa hojjettoota fayyaa iraarsuun rakkoo fayyaa biyyattii furuu hin danda'anii jedhe dhaabbanni Human Rights Watch. Aangawoonni Itoophiyaa waldaa ogeessota fayyaa dhorkuudhaan ogeessota hidhuu rakkisuudhaan rakkoo fayyaa hamaa biyyattii keessatti mudate furuu dadhabaa jiru jedhee jira. Human Rights Watch ibsa roobii darbe baaseen gaaffiin haqaa ogeeyyiin fayyaa kaasan marii hiikuudha qabu furmaata kennuu qabu jechuudha. Ittaantuun daayireektara damee Afrikaa dhaabbatichaa kan taate Laatishiyaa Baadar ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi aleellaa boombii dhiyeenya kan Ameerikaa fi Israa'eliin gabbisa niikuleeraa Iraan irratti miidhaa namaan qaqqabuu amanan. Abbaas Araghchi kamisa galgala miidiyaa mootummaatti akka himanitti hangi miidhaa qaqqabees dhaabbata anniisaa atoomikii Iraaniin qoratamaa jira jedhanii jiru. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei garuu aleellaan kun sagantaa niikuleeraa biyyattii akka hin miine dubbatanii turan. Lammummaa dhalootaan argamu mulquudhaaf wixineen Tiraamp dhiyeessan akka hin danqamne manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteet murteessee jira. Manni murtii gadaanu aangoo murtoo pirezidantichaa daangessuu akka hin qabnes ergaan dabarfamee jira. Kananii dhaladhee guddadhe immoo godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa ganda baadiyyaa Guutee jedhamudha.
Tole akkaataa barnoota keessanii meenatti maa? Ganda qonnaan bulaa keessatti ni dhaladhee guddadhe waan ta'eef waggaa jaatti ture kana mana barumsaa seenee manni barumsaa nutti dhiyoo waan ta'eef Naqamteettiin baradhe. Achi booda sadarkaa diippiloomaatti kolleejjii barsiisota Jimmaarraan baradhe diippiloomaa. TTC Jimmaarraa 1992 eebbifamee godina Lobbaabor Naalgeessaachii waggaa 4 barsiise. Asirraan immoo dhiiseen gara barnootaatti deebi'ee digirii koo jalqabaa yuunivarsiitii Jimmaatti deebi'ee baradhe jechuudha 1997. Bara 2000 madda yuunivarsiitii madda walaabuutti ramadamee barsiistuu yuunivarsiitii ta'e jechuudha. Digirii jalqabaan eebbifamtan afaan Oromootiini? Eeyyee afaan Oromoo fagbarruumaanidha. Waggaa 2 fi madda walaabuurraan barsiise. Achirraan jijjiirraan gara yuunivarsiitii Wallaggaan dhufee yuunivarsiitii Wallaggaarraa immoo waggaa tokko erga barsiisee booda barnoota digirii lammaffaa ammas yuunivarsiitii Finfinnee afaan Oromoo fagbarruudhaan 2003 achi deemee 2004 eebbifamee achi fixee booda asumaan deebi'ee jira gara yuunivarsiitii Wallaggaatti. Tarii maatii keessan keessa namooti isin dura baratan fa'aa barnoota qabu ijoolleen hangafooti kee? Nuyi maatii baay'eedha ijoolleen gara ijoollee 14 wayii taanaa biyyoo babbarataniiru hangafa godha kan baratee fi akka nuyi barannuufis fakkeenya kan nu ta'es kan nu barsiisaa tures jira hangafni koo obboleessi koo jechuudha. Diippiloomaa marraa kaaseeyyuu kanan baradhe afaan Oromoodha. Gaafa diippiloomaan baradhee eebbifamee ba'uu gara jalqabaarradha. Gusana waa'een afaan Oromoo yaadamu ture digiriimtiyyuu sadarkaamti digirii jalqabaa iyyuu itti fufee banamaa wanti jedhamu abdiin hin turre eeggoo nuti baranne jechuudha. Namoonni abdii faa nama kukkutachiisuun hin jira ture gusana isin barnoota fixanii galtanii itti faa jedhama ture. Afaan Oromoo itti fufee baratamaa itti fufee sadarkaa kanarra gaa'amee hin yaadamu ture haalli tutture si gaggaarii man turre afaanuma Oromootiin barachuun yoo jiraate illee baay'ee tokko dhiibbaan tureera eegguu sana. Kanaaf afaan Oromoo itti sadarkaa digirii tokkoffaatti deebi'ee itti fufamee baratama wanti jedhamullee hin turre dhugaan waliin seenee hojii gadhiiseen deebi'ee baradhee jechuudha. Afaan Oromoo sadarkaa PhDtiinuu namni baratee eebbifamuun nama muraasa nama 10 wayii keessa ka jiru amma. Baay'ee wal gammachiise daraan hedduu gammadees dubartummaa koo qofaaf miti afaanumti Oromoo sadarkaa kana ga'uun amma sadarkaa kanarra ga'ee akkasii ba'uun hedduu nama gammachiisaan illee baay'ee waan gammadee jira dhugaa. Gara fuulduraatti tarii mul'anni keessan maali? Naannoo warra Oromoo kanarratti waama ufni koo danda'e gumaachuma fayyaada waan na keessa jiru jira mul'ata nan qaba. Kallattii kanaan ogbarruu Oromoo irratti waan garaagaraa bifa qorannootiinis bifuma barreeffamaatiinis waan ani yaadaa jiru nan qaba. Waan gumaacha fa'ee mal yaadaa jira. Qorannoo kan afaan Oromootiin hojjettan kana digirii sadaffaa maalirratti hojjettan? Qorannoon digirii sadaffaa irratti hojjedhe sirbarrattidha. Sirboota siyaasaa kan sagaleef suur-sagaleen jiranii isarrattidha kanan hojjedhe ammaa kana jechuudha. Dubartoota isin booda jiran maal gorsituu? Dubartummaamti lafa dhiirri ga'uu danda'u nama hanqisu waan jedhuun jechuu barbaada. Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhageessan sagalee dubartii jalqaba digirii sadaffaatiin afaan Oromootiin eebbifamanidha. Maatii olaanaatu dubbise. Torban lamaan darban waraana hamaa Iraanii fi Israa'el kan Yuunaayitid Isteet keessatti hirmaatteef sababa ka ta'ee fi dhimmi ijoo addunyaa maraa ka ta'e meeshaa waraanaa Niikuleeraati. Ofii maddi boombiin Niikuleeraa maali? Akkamiin hojjeta? Eenyufaatu qaba? Hamzaa Hussein gabaasa addaa qopheesseera. Gameessi saayinsii addunyaa abbaan fiiziksii Albert Einstein anniisaan waan xiqqoorraa argamu addunyaa jijjiiruu akka danda'u irratti wayita yaada ogumasaa addunyaaf gumaachu har'a balaa kana fidan seene. Har'a sodaa addunyaa kan ta'e meeshaan waraanaa Niikuleeraa formula Albert Einstein anniisaa fi hanga wantoota saffisa ifaan wal qabsiisee uumeerraa madda. Garuu argannoon kun akkamitti sodaa fi yaaddoo addunyaa ta'uu danda'e? Wanti xiqqoon tokko hangi isaa saffisa ifaa dachaan baay'ifameen yookiin square ta'een yoo baay'ifamu anniisaa guddaa ta'e akka kennu argate. Kanaan anniisaan ni ta'a walqixa hanga wantoota baay'isuu saffisa ifaa square ta'een yookiin E=mc² jechuun moggaase. Har'a anniisaan atoomii irraa argamu ka addunyaa balleessuus misoomsuus danda'u maddi isaa formulaa kana. Wiirtuu atoomii hundaa keessatti niwukileesiitu argama.
kunneen humna cimaadhaan walitti maxxananii jiraatu. Kanaan anniisaa niikuleeraa yookiin niikuleer enerjii jennaan. Einstein bara oomishi niikuleeraa sadarkaa olaanaa irra ga'etti xalayaa barreessuudhaan wanta kanaaf ka'umsa ta'uu isaatti dhiifama gaafateera. Boombiin niikuleeraa tokkittiin magaalaa tokko barbadeessuu dandeessi. Niikuleerri dhohuun balaa keessisa qofa osoo hin taane raadiyeeshiniin isaan gadhiisanis baay'ee balaafamoodha. Kun ammoo dhukkubbii carallaa yookiin immoo raadiyeeshin siiknesii fi dhukkubbiiwwan balaafamoo biroo fiduu danda'a. Kanaafuu miidhaan dhohiinsa boombii niikuleeraan uumamu kan battala sanaa qofa osoo hin taane yeroo dheeraaf kan turuudha. Boombiin kun bara waraana addunyaa lammaffaa yeroo lama Jappaan keessatti dhukaafameera. Jappaan irra bu'uunsaa mancaatii guddaa qabsiise. Lubbuu lammiilee hedduu galaafate. Ergasii waraana kamuu keessatti hojiirra oolle. Garuu niikuleer yookiin anniisaan niikuleeraa akkamiin niikuleesiiwwan handhuura atoomii keessatti argaman irraa uumama. Niikuleesiin karaa lamaan anniisaa guddaa baasuu danda'u. Kunneen niikuleer fiishinii fi niikuleer fiyuuzhin jedhamu. Niikuleesiiwwan handhuura atoomii keessatti argaman anniisaa hedduu of keessaa qabu. Anniisaan kun yoo hojiirra oole addunyaan cilee kan fayyadamne gargaara. Anniisaa kanas karaa lamaan argachuu dandeenya. Fiizhin and fiyuuzhin jedhamuun beekamu. Fiishin jechuun wayita niikuleesiin bakka xixiqqootti qoqqoodamu. Adeemsa keessa niwutiroononni 2 yookiin 3 ni gadhiifamu. Anniisaan niwutiroonii irraa argamu ammoo niikuleera uumuuf akka humnaatti gargaara. Kutaaleen wal nyaatiinsi keessatti uumaman akkaataa tempireecharaa fi wal nyaatiinsa to'achuun danda'amuun hojjetaman. To'annoo ga'aan hin taasifamu taanaan boombii atoomaa ta'utti deema. Wayita tuuti niikuleesii hedduun walitti dabalamuun niikuleesii jabaa tokko uuman ammoo niikuleer fiyuuzhin jedhamuun beekama. Yeroo baay'ee wanti kun urjiiwwan irratti mul'ata. Tempireecharaa fi dhiibbaa olaanaadhaan wayita haayidiroojiniin 2 walitti maxxanuun elementii hiliyeem jedhamu uumanidha. Anniisaa niikuleeraas ta'ee meeshaalee waraanaa niikuleeraa oomishuuf jalqaba yuureeniyeemiin gabbifamuu qaba. Ofii yuureeniyeemiin uumamaan jiru hagam yoo gabbatee niikuleera oomishuun eegalama. Anniisaa niikuleeraas ta'ee meeshaalee waraanaa niikuleeraa oomishuuf jalqaba yuuraaniyeemiin uumamaan aayisotooppii 235 qabuu fi maqaa keemikaalaa U235 jedhamuun beekamu gabbifamuu qaba. Yuureeniyeemiin dhibbeentaa 20 ol geenyaan akkaan gabbifameera jechuudha. Sadarkaa dhibbeentaa 90 fi isaa olitti gabbifamnaan meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuu irra ga'eera jechuudha. Biyyoota yuuraaniyeemii gabbisaa jiran keessaa tokko kataate Iraan sadarkaa meeshaalee waraanaa niikuleeraa oomishuuf ishee dandeessutti dhiyaachaa jirti jechuun addunyaan irratti kaate. Jaarmiyaan dhimma niikuleeraa hordofuu International Atomic Energy Agency sadarkaan gabbisa yuuraaniyeemii Iraan dhibbeentaa 60 irra ga'e jechuun yaaddoo qabu ibsee ture. Niikuleera irraa anniisaa oomishuuf ammoo yuuraaniyeemiin dhibbeentaa 3.67tti gabbate ga'aadha. Dhibbeentaa 20 dabarraan hammi yuuraaniyeemii gabbatee olaanaadha. Dhibbeentaa 60 akka kan irraan geenyaan boombii atoomaa oomishuutti dhiyaachuu agarsiisa. Biyyi gabbisa yuuraaniyeemii dhibbeentaa 90 irraan geesse meeshaalee waraanaa niikuleeraa ga'aa ta'e hidhatte jechuudha. Addunyaa kanarratti biyyoonni 9 kaan seeraan kaan ammoo seeraan ala meeshaalee waraanaa niikuleeraa hidhataniiru. Biyyoonni kunneen walumaa galatti niikuleera 12,331 qabu. Biyyoonni seeraan meeshaalee waraanaa niikuleeraa hidhachuun isaanii mirkanaa'e 5 Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa, Biriteenii fi Faransaay niikuleerri akka hin babal'anne waliigaltee mallatteessaniiru. Biyyoonni 4 meeshaalee waraanaa niikuleeraa seeraan ala hidhatan ammoo Hindii, Paakistaan, Israa'elii fi Kooriyaa Kaabaati. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa niikuleeraa bara waraana hololaa yookiin Cold War 60 ture. Lakkoofsi kun amma akkaan hir'atus garuu yaaddoo fi sodaan niikuleeraa ammallee daran dabalee jira. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa niikuleeraa iccitii mootummaa waan ta'eef ragaa qulqulluu argachuun rakkisaa ta'ullee garuu Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa akka tilmaametti Raashiyaan gara niikuleeraa 5,977 qabaachuun addunyaarraa sadarkaa jalqabaarratti argamti. Ameerikaan ammoo niikuleera gara 5,428 qabaachuun itti aanti. Kan itti aanan Chaayinaan 350, Faransaay 290, Biriteen 225, Paakistaan 165, Hindiin 160, Israa'el 90 fi Kooriyaan Kaabaa 20 qabu. Anniisaan niikuleeraa nageenyaafis ooluu danda'a. Madda anniisaa elektirikiiti. Gabbisuun isaa humna cimaa gaafatus yoo xumurame garuu gatii salphaadhaan anniisaa elektirikii ga'aa kennuu danda'a. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa marsariitii akkasumas YouTube fi akkasumas toora WhatsApp keenya irraa argachuu dandeessan. Wixata sagantaa biraatiin deebina. Lafna gablaa'u. BBC Tigrinya ዜናን